Ayyeme mas gafi lamada tero de chanu ofilale chuno me malimuna. Ofilale chuno no ma ofilale. Gama wanta khutte boda gama youtuber tolba boda. Ofilale chun sani mo? Ofilale chun sani ka amman tarbi gode boda ofilale ku gini wala metedi. Ajma. Taka kalima takina mo dubarti dalla kafamteni beita meti polisai. Gafata ko asal sarga kanan gein dura. Bigiran sarga lulu mara gizi ulda boda. Gafata sambaro ke fardo nordo amma ko garu sarga kanan rangira. Gafata nama kadisa ko adi da punjen. Ijen da punjen ije kallal to ka shuguro gubba go aw. Aye. Wa ma bare dina. Nama dis shada saka. Shuguro ko na ka gubba shadi. Kana no kon biro do bukhalla birande beru fen. Lalle di si khalam da bate gawsa. Mala da tira bateni sangan lalle bo mala ka badal fakati gawa. Mala ka bala be dio yeni shakka. Mala ka bala be. Diro na khabal kifti yeni shakka. Adi da pu yen. Gurba mala ngita. Ma bakan ida jage la fakka video kana ngita. Jage mala kan la fakka ba garu kun silalu biya kan kai sadu fe mala kan gubbati ne. Abade silalu burga inga bunjen. Raw na fikirtu ni yero murastaka. Aye. An karasi kanu baka hinka munangiti. Nama ke khitir na karra hinka nu dia mefra nangiti. Bemba dia. Sane bo lakka fitun waliti nama busu kana kapu. Amal jedin malif wali na usu sinja waya dia. Walis nama ni bersiti walis. Kana boda walolle boda. Abisi walbar. Egol barre boda jailne sinu wajib diranga mat sekarang dari. Lakka kamten vi tame jalalle de. Ya bareda khiya ansi adun disu halkani fi guya amana madahi ya bareda khiya ansi adun disu halkani fi guya sipira fagade biyam banjira rabbina fagutu abdi fula dura dukana wenafu jirun ketif kiya atumana beqi Soal ni salah lah turan. Oke, aye amma ka sarati argamno gafi taka me niga bana aye sai bakhi me taka ofilale chuma de me. Ofilale dah. Ofilale kama ini. Bukan ofilale mah. Ofilale chuma. Dua dia bida tu. Yo kama. Kasih lah kafe. Isi beraja tu. Kasih lah kafe tu anda Muka bari. Dia cakap. Hari ini kabar kana kayak dua dia bida madalu ofilale. Aye. Oke. Wajan. Oke. Selagi ini kamu terus berada dalam kamu. Yoni dah. Akan mesti. Silan shena kita kawan tu. What happened? Potong gode. Ini le boleh shena digaru. Ya mu ada temani kapan anda. Jarre kono asla wali mali sepakat. Isan tokum. Lacho. Ikamu. Yoni fisan turun na berarti udah kamu mali fit kan. Yoni fisan. Wan amman tana tajur nanti kapan. Silan suni mo wan dabre. Shena pesa kapan tu. Ruga. Jarre hongoro wali falam wali vakamisa. Isa wali falan. Wali fugis wala na pak. Wan ya tak mana cipagata na pakana. Mali garu to kuma zai. Taka pakenya blaka famteni beita pero. Nura Ani. aya. Allah ka famin beo. La ka famte je chuni. La ka baka kanam to koni drami yogu. Taraba ni beita. Nama tarabu. Karaba cun malde. Taraba itu. Situ ko ya sudah kau. Aha, Chan, yo kamu ilal chan.
fakkeessitee oduu wanta sun waan ta'e hin argin fakkeessitee. Dhiiraan lakkaa'amte moo dhalaadhaan lakkaa'amte? Mee lameen keessaa lakkaa'amte? Dhiiraan. Lakkaa'amteen kun walitti nama buusuuf kana keessa tokko odan qabu. Sirriitti. Sirriitti qoda qabu. Egaa hayyee meegaa ammaas lamadaa gaafii lamadaa qabnaa. Of ilaallee jechuun mee maali obboleessa? Of ilaallee jechuun jechi of ilaallee jedhamu fakkeenyaaf yoo daawwitiin keessatti of ilaalaniiru daawwitiin maal akkam fakkaatu si agarsiisti malee eenyu kan fakkaatu fi miti kan si agarsiisti daawwitiin keessatti ilaaltu. Kanaan fakkaata akka yaada fayyadu. Sirriidha. Mee al takka obboleettii teenya beekamtuudha aartii daldalaadha. Mee takkiin dhiirotaan lakkaa'amtee ni beektaa? Mee akkam faasiin jaanii? Maal kanaan jaanii beektaa? Ayyee. Bareedu. Maali boonni? Addunyaa kanarraa maaliif boonni beektaa? Nama bareedu naan jiru hin jibba. Dhugaa nama aarsalleedha. Hedduu takka na aarsa. Saniifuu. Niin gufadhaa niin qofaa gisee akkas naan jaan. Fakkeenyaaf aartii manaa yoo ni fi namni kun lakkaa'amtiin tun namaas walitti buusuuf maltu tarii. Ni maltee. Garuu namni nama jaalatu tokko tokko si lakkaa'eetii si baruu barbaada beektaa? Lakkaa'amtiin tun fakkeenyaaf amma bu'aas ni qabdi moo miidhaas ni qabdi fakkeenyaaf? Miidhaas ni qabdi bu'aas ni qabdi. Lakkaa'amtiin eegaa? Lakkaa'amtiin. Bu'aan isii immoo wal baruu? Wal baruu waan wal baruu barbaadanii si lakkaa'uu danda'an namni tokko tokko bakka akka caljee ni jiraame akkasi. Okay. Mee saayiba keenya kana mee saayiba mee oggu takka farraan jaamaa wanta ni beektaa dhalaan takkiin dubartiin takka si lakkaa'aftee sin barreeme. Ni beektii gin biyya takka dalagaatiin ture yeroo dalagaa turu meeshaa ajachuudhaa dhufe. Lalusi mul'atu bakkiyati Nindu fagamto fohamma milleetu Mucaa miti nama guddaadhaan jeeni beekte mucaa fakkaataa kan jette. Jechuun ani nama guddaan illee gaasii biratti mucaa ta'e hin jeeni beekte. Akkasitti jechuun kaawaan sinaan jedhan Egaa ajaa'ibaa fi baasa kamtu akka caalumee asumaan nuyi. Ajaa'ibaa fi baasa kana sanjarri lameenuu yeroo fedhe teestaadhaan walda jidduu tanatti illee nama lama qocooluu danda'a moo? Ajaa'ibaa fi baasi. Ajaa'ibaa fi baasni kun waan kamtu jaalladhiira? Ajaa'ibaa fi baasni kun ajaa'ibaa kanaatu xiqqishoo irra olii beekte san irratti kaadhalaan teestaa kana inni soggade karaa isaata nama tokko oofa. Ajaa'ibni kun dhiira takka naatutu baasa caalaa jarri lachuu garuu akka wal fakkaatu na fakkaata. Wal fakkaata ni beekte obbolee jenna. Ajaa'ibaa fi tokkorree irruu qaba malee. Waan takka amma gin bareedduu tokko asii noo garte ajaa'ibdaa beektee laaltee goosiin bareedina kana eessarraa akka dhufte fa'a laaltee ni ajaa'ibdayii. Mee sirba jaalalaa keessa qabeetu mee hanga tokko irraa nu jime. Sirba jaalalaa kan ta'e keessa leencoo tokko jaa. Ayyeeme. Jaalala baananii wayyaa ulfinasaa. Baachuun dadhabee dandabee gargaarsaa. Jaalala. Mee obboleessa keenya kanaas sirba jaalalaa keessaa akkaan beektu akkaan feetu bucmucoo san garaa si godhu isaan mee san nuu jime. Sirba tokkoon gabaa sirba jaalalaa faraan jaalalaa faraan jaalalaa isa saniin irra isin eegaa. Wayi bada jaalalaa
Eegasi wal barree aanumaatu si gosaase si jarjaree jaansaa bar. Way. Kanatti silaa sirbasan akka sanarra qabee keentii takkatti yaachuudhaan barbaade. Achi booda. Birraan boraafannaa yaa nuura leeyitii yaatan duniyarraa jaalalaan nafaasinarraa jechuudha. Mee fakkeenyaaf ammaa sirba Muniir Shaafiitis artii warra dirreedhaati beekamaadha. Mee sirba Muniir keessaa akka beektan nu jedhu. Muniir jette? Ayyee kabajamoo. Illee Lukaas yaa wayyannahi. Wajjumaan mee yoo beektan. Ayyoonis nagarree addunyaa narraaniitu halkanis yaada keetii hirrii barraaftu duuboyyoo waatee yoonaa soonaa qabattee ittinaan. Nyakana ni gaafannaa ajaa'ibaa fi baasaa kamtu irra fudhatame isin bira qaba. Isin lameen akka wal bira ta'e. Kanaaf isaaf irraa obboleessi jiraaf hin dabarsaa obboleessi yemmuu kan miidhamaas diyaasporaa irra dhufe. Tasuma kamikota suma jene lupokasiuma sinana malkaba gipti atina funduma yaakamin sitima agartee takka afaan dhageesse ajaa'ibsiisa takka jechuudha. Ammoo baasa jechuun waan taatee namarra taate kan namarra raawwatame jechuudha. Takka mucaa kana of ilaallee jechuun maalime? Of ilaalle jechuun waan takka tan namni if ilaalee ajaa'ibee takka waan itti dinqisiifatu itti hin gammadu. Keessatti if ilaalle takka waan daawwitii jireenya. Eegoo waraabame booda intarviyu godhamu tana eegaa tunis jaamte. Of ilaalle intarviyu jechuun waan takka waan viidiyoo dabarsu jechuudha. Sammoo ammoo fakkeenyaaf garuu akka mataa iyyee takka of ilaalle akkamittiin beekaa ta'e. Nam tokko maal ta'uu ilaalla takka waan dalagu jiru takka waan jiru san keessatti of ilaalu inni tokko fa'aa. Gaafiin lamadaa silaa fi yoonii fi kamtumee jara kana mee ammaa saddanuu baase. Silaa fi yoonii fi jarri kunillee dubbii keessaa nafu waan ta'uu hin dandeenyalleedha. Waan ta'ulleedha waan ta'uu hin dandeenyalleedha. Jecha tarii jechuu qaba bakka. Silaayin tun jechuma tokko keessaa naftu jechuun wayi silaa akkana ta'e yooniif silaa akkana ta'e hawwii teenya kun amma hawwinee hafu tokko jechuudha. Silaa jechuun. Kun saniifuu jechoon taate. Jecha dadhabaadha jecha fudhatama hin qabne jechuudha. Akkasii. Mee ammas fakkeenyaaf ajaa'ibaa fi baasa kamtu irraa mee adda baase mee jira. Ajaa'ibaa fi baasa. Anjarra kun tokko mana fakkaata. Ajaa'ibaa fi baasni tokkuma jechuun bakka daddaan bo'uun qabu. Isaan kun wanni kun hundinuu ta'ee ajaa'iba. Baasuma eetuun waan hin taane takka waan ta'e gartee waan ta'uu hin qabne takka waan ta'e nama lamatti miti lakke. Baasuma wayi ajaa'ibee jedha. Mee obboleessa kiyya maammaa jedhama. Mee waa hedduu nuti nu deebisa jeetii yaada. Mee jaalallee teetiin maammaa lakkafamtee faani beektaa takkiin lakkafamtee wal bartee faani beektaa. Jaalallee tiyyan akka ajaa'ibaatti lakkafamee jira. Hayyee. Yeroo dura ishee jennu lakkafii irratti wal lolaati wal barre. Eegaa wal lolaatuma wal baranii mire. Wal lollee wal barre yeroo jalqabaati. Hayyee. Akkata sa'a namaa wajjin naafisii wal leesii fi namni wal lolanii soo baasan. Bakka namarraa seenee. Sababaa nama sanii bishaan illee narra naqu beeseen guyyaa sanii. Waanti maama achi booda sirri wal barteen gaa. Booda wal baruu dura ta'e namaan akka itti jaalatee qabu. Ayyee. Jaalatteen qabdu. Maaliif sababa lakkaffiitiin sababa wal lolan eegoo lolan booda akka adda namni wal jabeessa jechuudha. Jechuun bakka seenaa godhannee dubbisan yeroo yaadanne hedduu takka deesnu jaa nama.